إيه maaltu narra jira uffadhee malee waan sirra jiru hin beektu. waniidha wanta akkanaati jechuun mukaala Okkoo kunniin mukaa qamalee taajjin utaalaa artu sinillee utaalaa artu. kunisi Maana ta'e wii ibsa akkamati ibsa ibsiti ko'e kaa sunana amaleen kun si qamaleen gara naan jiru sinniinu. ibsiti akkamati Ay nagaa si qaba walaa alhamdulillah kawe. nagaa fayyaadha Ayya walaa galata rabbii baga jiraatu. dhoggaarraan kee waan hundi keeyin dalaga Alhamdulillah. Kee dalagaa? yoom takkaa dalaguu dhaabee beekaa jetteeti Ayyuma yeroo keessa jedheetti. maali Qaamaan jennaa asuma bakka qamalee santu na ajaa'ibee keessatti ilaalaa. ati akkamitti fur jettee achi bira laaltee gara maali akkatti annaxaaxxaruun rabbi jedhiti Har'a waan haarawaa yoo argee raalii bar. Namni nama jaallatu nagaa ta'u kana seeraan argaaggatu barbaadanii ta'a sanumaa. yaa sanumaaf Innaa jechuun na jechuun yaadamtee illee waan jirtuuf xiqqoon jiraani. Sanuma sitti himuuf. maal kun jira Ati nagaa qabda garuu alhamdulillah fayyuma. alhamdulillah Maal godhaan? Homa maal godhaan jiru Dassi jedhaa dhuus taa'anii kiyya godhu. yaa akka malee ibsitti manaa baannaa argiteen beektu Manaaba maal gochuu manaaba seera zaayiraan nuti argaa oola. jechuun manaa baansi dhufeen beeku takka ati manaa bee ergee laaluu dhiiste ammata meeqa taate waggaa Haga biyyaa bahe manaaban arguyyuu dhiiseera. qalbii si goggooyitee jirti Kamaali jechuun namni manaa been olkine qalbii hin goggooyti jedhama waggaa 8 booda dhiyoo tana arge manaaf mee wallahi jee maqaa rabbii. rakkoodha Jechuun waggaa 8 booda namni manaaf hin baratu nama jaalata. Siin haasaadhaa. sitti si dhaggeeffachaa jira haasawaan jiru si dhaggeeffachaa jira garuu dubbadhu Hadiisa kamtu jedhe qalbiin nama goyle manaa arguu dhabuu naama jechuudha. anaatu jee Asitti jedhe. Qalbii si goggooyitee jirti ibsa. Yoo akkas ta'e manaaf waggaa 8 booda dhiyoo tana si arge. sin agarre naan jenne gudura maaliif deebitee si argettare Xiqqoo wantoota dhiyeessuu barbaade. waan naatti Si argee yoo jedhu kolfannaa. eh Ilmi dhiiraa kun daddafee waan kana hin himu si galee sanumaa. dhuguma Ati na agartee garuu manaa bara. sin agarre Maaliif? anis dafee waa himuu tan hin jaaladhu barni beektaa Si goggooyitee jirtu akkas ta'e qalbii. qalbiin nan gogoone suman argine malee manaa bani ilaalaa bar warra koomantii kana faan laala gisee hedduu Rakkanne wallahi yaa'oo. Manaa baan si manaa agartee. baan si laala garuu boru si laala har'a giseen koo Kootii kana irraa baasnee. ayyee atis farraa basme Akkasittiin bareeda. thank you so much teletoon